Cisaanya dijitaalawaan yookaan faarsee bulaan gita haarawaa bara odeeffannoo keessi Itoophiyaa keessatti dhalachaa jiruu fi abbaa irree karaa olola onlaayiniin faarsuudha jedhan xiinxaltoonni. Gitni kun meeshaa sagalee uummata bal'aa ukkaamsuuf abbaan irree dhimma itti bahu akka ta'e xiinxalli Oromiyaa Today dhimma kanarratti qopheessini hima. Faallaa ciisanyaa jabanaa fi udaalaa kan sirna cunqursaa irratti fincilaniin ciisanyaan dijitaalawaan yookaan faarsee bulaan har'a Itoophiyaatti dhalachaa jiruun abbaa irree faarsuun bula jedhu barruun kuni. Faarsitee bultoonni kunneen abbaa irree kan faarsaniif ammoo dantaa dhuunfaa ofiitiif ofitti amanamummaa gadi aanaa qaban irraa fi hubannoo gadi aanaa qaban irraa jedha xiinxalli kuni. Isaan ofii isaanii bulchitoota miti garuu onnumarraa sirna uummata guddaa saamaa jiruuf harka dha'u jedha. Seenaa ilma namaa keessatti dhalli namaa boqonnaawwan olaantummaa fi cunqursaa garaagaraa dabarsee as gahe jabana fi udaalaa abbootiin lafaa qonnaan bultoota akka ciisanyaatti of jalatti bulchanii saamaa turanii jabana industirii ammoo gisni abbootii qabeenyaa hojjettoota isaan irratti irkatan of jalatti hacuucaa saamaa turanii sirna fiudaalizimii jalattis ta'e jabana industirii gitni cunqurfamtootaa jechuunis qonnaan bulaa fi hojjettoonni industirii cunqursitoota isaan irratti dammaqanii fincilanii jiru kan jedhu xiinxalli kun bara infoormeeshinii kana keessi Itoophiyaa keessatti kan dhalateem gareen ciisanyaa dijitaalawaa yookaan faarsee bulaa garuu cunqursitootaan faarsuu filatan jedha. Akka ciisanyaa jabana fiudaalizimii fi hojjettoota jabana industirii faarsee bulaa yookaan ciisanyaan dijitaalawaan kun dirqamee miti kan abbaa irree faarsu fedhii isaatiin faarsa cunqursaa irratti fincilu ni mirkaneessaaf aangawoota hin qeeqoomu ololaan leellisa. Jarri kun garee warraaqsaaf qophaa'e miti warra sirna cunqursaa sagalee uummata isaanii ukkaamsaa jiruuf harka dha'uudha malee aantummaan isaanii haqaaf osoo hin taane aangawootaa fi faayidaa dhuunfaa isaaniif qofam akka ta'e barruun kun eereetii. Ciisanyaan kaleessaa waa'ee cunqursaa hubannoo qaba ture. Ciisanyaan dijitaalawaa ammaa garuu dunuunfatee faarsuu malee hin argu jedha. Aantummaan faarsee bulaa abbaa irreetiif qabu sodaa irratti kan hundaa'e miti. Faayidaa dhuunfaa irratti kan hundaa'ee fi natu sirna kanatti irra aana kan jedhu ilaalcha burjaajawaa irratti kan ijaaramedha jedha. Kuni gareen faarsee bulaa kun hangam akka balaafamaa ta'e akeeka jedha barruun kuni. Faarsee bulaan Itoophiyaa kun garee miidiyaa hawaasaa irratti hirmaannaa godhu laayik sheerii fi koomentiidhaan akkasumas ammoo qeeqaawwan hadhaawaan jibbaam arrabsoon burjaajii facaasuun sagalee uummata guddaa ukkaamsuuf abbaa irree itti fayyadamu jedha barruun hayyoota lamaan Oromiyaa Today irratti dhiyaate kuni. Akkam jirtu daawwattoota OMN tumsi hundeeffama saarraa kaasee hanga ammaantan OMN'if gootan OMN waggoota 10 oliif osoo walirraa hin kunne sagalee uummataa akka ta'u dandeessisee jira. Har'as yeroo kamii ol deeggarsi keessan